Mee viidiyoo kiyya filadheetii akkasuma immoo viidiyoo tokko keessaa filadheetii editingitti haa godhuuti. Kun akkuma duraa isin agarsiise kana pilaasii kana tuqannaa achi booda new project kan jedhu kana tuqannaa achi booda viidiyoo kaniin haaseetii jiru jechuudha. Kaniin haasee jiru san fidadhaa jechuudha. Kan duraan haaseetii jiru san akkasuma immoo dura aaneetilleen immoo baagiraawundii keessa taa'u. Baagiraawundii akka itti buufatan jedhee barsiisetee jira. Baagiraawundii keessa taa'u gadi buufatuu qaba jechuudha. Baagiraawundiin hedduutu jira. Akkasuma immoo warroonni gadi buufatuu barbaadanilleen buufadhaa akka itti buufatan jedhee barsiisee jira. Akkaataa viidiyootti bareechan jedhee kunoo baagiraawundii adda addaatu jira. Mee baagiraawundii tokko filadheetii as haa fiduuti. Achi booda xiyya tana tuqanna jechuudha. Xiyya tana gaafa tuqanne kunoo baagiraawundii kana fidadheetii jira. Istiidiyoo kana keessa teessanii haasa'uudhaaf istiidiyoowwan akkanaa kana keessa teessanii haasa'uudhaaf buleeyyan kunis amma footoodha. Amma istiidiyoon kun as jala qabdaniituma as akka itti harkiftan jechuudha. Haga bakka barbaadanii achi booda kunoo viidiyoo keessan irratti dabaluudhaaf bakka kunoo tana tuqattan achi booda viidiyoo keessan duraan dalagattanii jirtan jechuudha. Viidiyoon keenya sun duraan istiidiyoo keessa hin jiru. Uumata keessaa hin jiru jechuudha. Akka dalaganne san kunoo viidiyoo keenya kunoo kana irra cuqaafadhaa. Viidiyoo keenya haga bakka barbaanne bakka maqasaa kana tonneeti irra hir'isna jechuudha. Haga bakka barbaanne irra hir'isna. Kunoo viidiyoo fideetii jira. Egaa amma istiidiyoo keessaan jira. Akkuma argaa jirtan kana waan nu duuba jiru kana akkamitti balleessina? Waan kunoo asiin na duuba jiru kana carqii na duuba warroonni istiidiyoo keessa taa'uu barbaadan obboleeyyan carqii akkanaa kana isin barbaachisa. Carqii akkanaa kana bitadhaatii gatii rakkisaa bakka jirtanitti carqii akkanaa kana yeroo bitattan wanni isin duuba jiru jechuudha ni bada ni qulqullaa'a jechuudha. Kanaafuu amma istiidiyoo as fidannee istiidiyoo keenya qopheeffannee jirra. Akkasuma immoo istiidiyoo keessallee taa'uudhaaf jechuudha. Kunoo keessa fideetii jira. Achi booda yeroo akkatti fide kana kiroomaa ka jedhu kana kunoo as kiroomaa ka jedhu kana cuqaafanna. Yeroo kana cuqaafanne kunoo 10 tana qabnee akkatti as harkifna. Wanni duuba jiru sun badee jechuudha. Akkasuma waan jala kana tunnee as jala kunoo akkuma argaa jirtan as jala qabnee sirreessinaa jechuudha. Kunoo as jala qabnee qulqulleessinaa. Akkatti qulqulleessina achi booda raayit ka jettu tana cuqaafannaa. Viidiyoo keessan jechuudha bakka feetan of kaa'uu dandeessu. Kunoo amma nama istiidiyoo keessa jiru fakkaadhaa jechuudha. Istiidiyoo keessa seenee akkasuma immoo ajandaa wayii garaagaraatti illee haasa'uu ni danda'a jechuudha. Buleeyyan warroonni sooshaal miidiyaa fayyadamtan hundinuu isin fayyada. Ammallee viidiyoo keenya jechuudha. Buleeyyan akkuma argaatii jirtan kana amma istiidiyoo keessa jira. Akkasuma bakka gurraacha kana ajandaa irratti haasaa jirtan san bakka kana keewwattan jechuudha. Egaa amma kun amma carqii kana jechuudha hin banne carqiin amma na duuba jiru kuni isa immoo waan haga bakka feetanii san irraa muruudhaaf jechuudha. Kunoo bakka kunoo tana cuqaafanna jechuudha. Maask ka jettu tana ishii yeroo kilik godhanne akkatti nuuf baasa. Kunoo bakka akka feetanitti muruu dandeessan jechuudha. Viidiyoo keessan as jala kunoo raayit godhanna achi booda kunoo amma badee jira jechuudha. Hundi sun illee badee jira. Amma viidiyoo keenya bareechinee editingii godhannee akkasuma immoo ajandaa wayii irratti haasa'uudhaaf illee jechuudha. Bakka kunoo kana ajandaan wayii taa'uu qaba jechuun dirqama. Bakka san viidiyoo ta'e suuraalee ta'e jechuudha. Add ka jettu tana ishii cuqaafannaa. Ishee yeroo cuqaafanne kunoo akkatti as nuuf baasa. Viidiyoo isa barbaanne keessatti as fiduu dandeenya jechuudha. Viidiyoowwan garaagaraa akkasuma immoo waan barbaanne fidatuu dandeenya jechuudha. Kunoo akkuma argaatii jirtan kana mee viidiyoo tokko galchee isin agarsiisuuti. Kunoo viidiyoo kana akkatti inni galchattanii jechuudha. Bareechitanii saayizii isaatti jechuudha itti galchuu dandeessu jechuudha. Kunoo ammallee sirreessuudhaaf jechuudha. Viidiyoo kanallee xiqqeessitanii immoo haga barbaadan irraa muruudhaaf wanta narra cuqaafattu. Yeroo irra cuqaafattan kunoo buleeyyan akkuma argaa jirtan kana sirreeffannee jirra. Istiidiyoo keessa jirra jechuudha. Amma kunoo akkuma argaa jirtan
istiidiyoo keessa jirra nuti illeen istiidiyoo keessa teenyee viidiyoo ajandaa wayii of bira keenyee irratti haasa'uu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana viidiyoowwan garaagaraa irraa haasa'uudhaaf suuraalee garaagaraa irraa haasa'uudhaaf akka ittiin cuqaafanneetii of bira finnee irraa haasa'uu dandeenya. Ammallee aad gootanii irratti dabaluu ni feetanii yoo feetan jechuudha. Aadii kana tuttaniituma irratti dabalatanii jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana kunoo kanaafillee ammallee suuraa wayii irratti dabaluudhaaf bakkuma kunoo kana tuqattu suuraalee jiru jechuudha. Irratti dabalatuu dandeessu jechuudha. Waan suuraalee garaagaraa jechuudha. Waan irraa haasa'uu barbaadan irratti dabalatuu dandeessu jechuudha. Mee suuraa kiyya kana irratti dabalee isin agarsiisuti. Kunoo suuraa akka feetanitti irratti dabaltanii irraa haasa'uu ni dandeessanii of bira fa'aa keewwattanii suuraa garaagaraa of bira keessa keewwattanii irraa haasa'uu ni dandeessu jechuudha. Ammallee kabiraadhaa jechuudha. Yeroo haasoftan saayizii yuutuubii fi akkasuma immoo saayizii tiktookii adda addaa jechuudha. Kunoo bakka kunoo kana cuqaafattu. Yeroo kana cuqaafattan kun 16 kun kan yuutuubiiti. Mallattoo yuutuubiitu ni qaban agartanii. Kun immoo tiktookiidha. Warri tiktookii daladanis kun akka ittiin keessa teessanii haasa'uu dandeessu. Akkasuma immoo nuti immoo saayizii yuutuubiitti haa jijjiirru achi booda raayitii godhattu jechuudha. Yeroo achi booda raayitii godhattan jechuudha. Viidiyoo keessan akkatti sirreeffatuu dandeessu. Viidiyoowwan keessan jechuudha. Haga bakka barbaadanii keessaa murattanii akkatti sirreeffatuu dandeessu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana viidiyoo keenya kunoo bareechinee tolchinee jirra. Akkasuma immoo irratti barreessuudhaaf jechuudha. Lakkoofsa akkasuma immoo maqaa garaagaraa irra barreessuudhaaf tekstii kan jettu kana tuqattanii kunoo akkuma argaa jirtan naatoo walloo jedheetii haa barreessuti. Kunoo raayitii godhattan achi booda haga bakka barbaadanii nambarri keessan xiqqaatee guddatee jechuudha sirreeffatuu dandeessu. Kunoo kalar ka'ii jedhu kana irra cuqaafanneetuma akkatti xiqqeeffatuu guddisuu dandeenya jechuudha obboleeyyan. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkuma argaa jirtan viidiyoo keenya bareechinee yeroo xumurre seef ka jettu tana seefii tana cuqaafannaa jechuudha. Seef ka jettu tana cuqaafannaa seefii taatee jira jechuudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya annaata wallootii subscribe, like, share, comment godhuudhaan nu jajjabeessaa isin jedha. Barnoota itti fufaa bara hojii gaarii isiniif haa ta'u. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa. Turtii gaarii.